Obboleessi keenya kuni guyyaa dheengaddaa daandii irraa deemee wangeela sababa lallabeef qofa mana adabaa seene. Ari'atama amantoota irratti geggeeffamu kana ni mormina. Namni kun yakka biraa hojjetee hin qabu. Yeroo wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabe. Garuu wanti nama dhibu mana adabaa seenes wangeela lallabuudhaan achitti namoota 5 gara gooftaatti fidee jira. Wangeelli haala mijataaf hin mijanne keessatti ni lallabama. Namni kun wabiidhaan gaafa muddee 10tti beellamaan bahee jira. Nama kanaaf namoota akka isaa kanaaf Waaqayyoon haa kadhannu. Yesus karaa dhugaadha jireenya. Ajjechaan dargaggoo Oromoo Dr. Israa'el Xilaawun irratti raawwatamee dheekkamsa jabaa uumee jira. Yooyaa shama akkam jirtu nagaaf jaalallee Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaanii maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatina. Ajjecha magaalaa Finfinnee naannoo Atlaas jedhamuun beekamutti Dr. Israa'el irratti raawwatame kun seera dhablummaan sirna kana jalatti dagaage sadarkaa hammaataatti ce'uu kan mul'isudha jedhu namoonni yaada kennan. Dr. Israa'el osoo dirqama ogummaa isaatii ba'uuf gara hojiitti ariifatu fuullee cinaa konkolaataa yookiin spookiyoo nama isa maddii tureetti bu'uun akka cabse bu'uuruma kanaan namni fuulleen konkolaataa duraa cabde konkolaataa keessaa bu'uun adda Dr. Israa'elitti rasaasa naqee akka ajjeese namoonni quba qaban ragaa ni bahu. Waa'ee ajjechaa Dr. Israa'el amma yoonaa maal beekna laata? Tibba kanaa ogeessi fayyaa dargaggeessa Dr. Israa'el Xilaawun magaalaa Finfinnee naannoo Atlaas jedhamutti itti dhukaafamee ajjeefamuun miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbiitee jira. Lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 28/3/2016 bariisaatii 11 irratti ajjechaan kun Dr. Israa'el irratti raawwatamu Komishinii Poolisii Finfinnee kan mirkaneesse yoo ta'u, yakka kanaan wal qabatees namni shakkame to'annoo jala oolfamuu ibsee jira. Miseensa poolisii hojii irra ture Konstaabel Makbel Roobaa Dr. Israa'elitti dhukaasee ajjeese jechuun Komishinii Poolisii Finfinneetti Daayirektara sabquunnamtii kan ta'an Koomaandar Taanaa Maarqoos Taaddasee Kaataa ajjechaa Dr. Israa'el BBC'tti himanii turani. Kutaa magaalaa Finfinnee Anaafur Addaa Hospitaala Addis Hiwoot jedhamutti ajjechaa kun raawwatee jedhani. Yeroo sanatti Dr. Israa'el konkolaataa koodii 3 lakkoofsa gabatee 3673 AA konkolaachisaa ture. Namni biraa konkolaataa koodii 3 lakkoofsa gabatee 2877 VC qabatee spookiyoo fuullee cinaa konkolaataa na jalaa dhahee miliqee jechuun sagalee guddaa dhageessisaa konkolaataa Dr. Israa'el duubaan hordofaa ture jechuun ibsan Koomaandar Maarqos. Sa'aatii 11:20tti bakka gurgurtaa konkolaataa Faasikaa jedhamu yoo ga'an miseensonni ittisa yakkaa naannicha turan iyyaa fi waci guddaan waan tureef nama miidhaa biraa qaqqabsiisee miliqaa jiru nutti fakkaateetu gommaa isaa dhahee dhaabuufan yaalee jedha. Miseensi poolisii qoratamaa ture. Ta'us rasaasni karaa duubaan erga dhukaafameen booda konkolaataa miilee lubbuun dooktarichaa akka darbuuf sababa ta'eeraa jedhan Koomaandarichi. Haati warraa obbo Taayii Danda'a meeshaa hunda osoo hin baafatiin manni isaanii saamsamuu dubbatanii. Nama spookiyoon na jalaa rukutee miliqe jedhus qabannee qorachaa jirraa jedhan. Koomaandar Maarqos miseensi poolisii tokko rakkoon yoo humna ol ta'e gara samiitti ol dhukaasu humna dabalataa waamuu fa'iitu irra jiraata. Maaliif akka kana yaadee waan bitaa nama galudha jedhan. Dr. Israa'el achumaa bakka itti dhukaafametti lubbuun isaanii darbuu kutaan qorannoo natti himeeraa jedhan Koomaandar Maarqos. Koomaandar Maarqos miidiyaa hawaasaa irratti odeeffannoon sirrii hin taane baay'een akka adeemaa jiru himanii jiru. Yeroo tokko poolisiin battalatti odeeffannoo kan hin kenneef adeemsa qorannoo waliin wal qabsiisee wantoonni gara darban waan jiraataniif akka ta'e Koomaandarichi himanii jiru. Yeroo itti aanutti galmee qorannoo dhimma kana ilaallee uummataaf ni ibsinaa jedhan. Namoonni garaagaraas Dr. Israa'el osoo dirqama ogummaa isaa baachuuf gara hojiitti ariifatu kun bonachuun akka guddaa isaan gaddisiisee miidiyaa hawaasaa irratti barreessaa ibsataas jiru. Maatiin obbo Taayii Danda'a mana mootummaa keessa jiraataa turan keessaa baafamuu dubbatanii jiru. Warraa obbo Taayii Danda'a kan ta'an Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo kamisa muddee 14 ganama mana keessa jiraatan keessaa akka baafaman mirkaneessani. Deetaa ministeera kan turan obbo Taayii Danda'a aangoo irraa kaafamanii erga to'annoo jala oolanii booda maatiin isaanii mana mootummaan kennee fi keessa jiraataa turan keessaa guyyaa 3 gidduutti akka bahaniif
ajajni itti kennamu dubbatanii turan. Akka isaan jedhanitti mana keessaa akka ba'aniif guyyaan xumuraa kennameef muddee 14 hanga ganama sa'a 3 qofaatti akka ture himani. Mootummaan akkuma guyyaa 3 keessatti mi'a isaanii fudhatanii akka ba'aniif ajaja kenne guyyaa jedhametti kamisa ganamaa muddee 14 manicha keessaa baasuun manichi saamsamuu himan. Akkuma jedhan sana naannoo sa'a 3:30 ganama dhufanii nu baasanii ergasii maatii qabnu biratti dhiyeessinee jedhan. Warraa obbo Taayyee Aaddee Sintaayoon mi'a muraasaa fi wayyaa uffatan qofa fudhatanii ba'uu fi isa kaan manicha wajjin saamsamuu kan himan. Mi'a muraasa fuudhaatii isa kaan booru ganama muddee 15 deebi'aa fudhaa jedhanii saamsanii jedhu. Obbo Taayyeen nama humna isaa guutuun paartisaa tajaajilaa turee fi quuqama guddaa qabu malee ibsii irratti dhiyaatee kan isa hin ibsine ta'uu dubbatani. Mootummaa Itoophiyaa ibsa kibxata muddee 13 2023 baaseen Obbo Taayyee Danda'aa aangoo itti kenname cinatti dhiisuun mootummaa hokkoraa fi humnaan garagalchuuf hojjetaa ture jedhe. Mootummaan Obbo Taayyee Danda'aa humna mootummaa fonqolchuuf hidhattoota wajjin hojjetaa jechuun erga aangoorraa kaasee booda to'annoo jala oolche. Aaddee Sintaayoo garuu Obbo Taayyeen humna isaa guutuun nama mootummaa tajaajilaa ture ta'uu dubbatani. Humna isaa guutuu fayyadamee paartii kana keessatti akka inni shoora olaanaa taphatee warri beeku numa beeka. Garuu dhugaa sana galchuu fi hin barbaanne jedhu. Wanti gubbaa miidiyaa irraa barraa yookaan ibsa mootummaan Obbo Taayyee irratti kenne gonkumaa isa ibsa jedhee hin amanuu ani. Qaaqabsoo uummata kanaatiin jireenya isaa guutuutu akka nagaan jiraatee hin beeku. Jechuun Obbo Taayyeen kan miidiyaa irratti barreessaniin olitti quuqama saba guddaa akka qaban ibsu. Aaddee Sintaayoon akka isaan jedhanitti Obbo Taayyeen ejjennoo quuqama qaban irraa kan ka'e firaaf diina baay'ee horachuu dubbatu. Warri hawaasni keessa jiraatuu fi maatii isaaniitu keessa jiran baasanii dubbachuun ammoo keessumaa naannoo Oromiyaa irraa dhiibbaa guddaa akka itti fides himu haati warraa Obbo Taayyee. Obbo Taayyee Danda'aa aangoo irraa kaafamanii osoo hin hidhamin dura turtii BBC waliin godhaniin keessumaa rakkoo nageenya Oromiyaa keessaaf mootummaa hedduu qeeqani. Numaayyuu marii mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti Daar es Salaam itti geggeeffame akka gufatu kan godhe mootummaadha jechuun qeeqanii turan. Aangoo irraa kaafamuu hordofee ammoo jecha jabaa aramanii jedhuun muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad qeequun nama waan dubbatan gochaan hin agarsiifne jedhaniini. Obbo Taayyeen gaafuma aangoo irraa kaafaman halkan sa'a 5tti mana jiraatan keessaa fuudhamuun to'annoo jala akka oolfaman dubbatu Aaddee Sintaayoon. Erga Obbo Taayyeen to'annaa jala oolanii booda mana keessa jiraatan keessaa guyyaa 3 keessatti akka bahaniif ajajni itti kennamuu fi yeroon kennameef baay'ee gabaabaa ta'uu dubbatanii turan. Osoo gaa'ela hin dhaabbatiin dura kaasanii ejjennoo Obbo Taayyee nan beeka kan jedhan Aaddee Sintaayoon abbaan warraa isaanii rakkoo osoo arguu akka hin dandeenye callisuu akka hin dandeenye himu. Faayidaa barbaada osoo ta'e erga aangootti dhufee cal jedhee taa'uu inuma danda'ayyuu rakkoo yoo arge ni dhukkubsata jechuun rakkoo uummataaf quuqama addaa akka qaban himu. Maallaqa qabaachuu dhiisuu danda'a garuu yaada biyya jijjiiruu danda'u.